ashama harka fuuni akkam jirtu salaamata sindaganni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kabajamtoota hordoftoota maatii chaanalii Aniituu 24 baga nagaa jiraatanii nagaa walitti deebine. namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan laayikii fi sabskiraayib naaf gochuu hin dagatinaa. maatii naaf taanatti dabalamaa isiniin jedha. akkasumas taatee jidduu kana deddeemu irraa waan tokko dubbachuu barbaada. akkasumas viidiyoo gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. egaa akkuma beekamu guyyaa lamman kana sadan kana gadda cimaa keessa jirra. akkuma beekamu aalimni keenya beekaan keenya hayyuun keenya akka Oromoottis akka sabaattis akka biyyaattis aalima guddaa dhabnee jirra. Sheek Adam Tuula rabbiin rahmata haa godhuu fi qabrii isaanii caffee jannata rabbiin haa godhuu fi nama diiniidhaaf qabsaa'u nama sabaaf qabsaa'u nama akkana beekaaf keessaa dhabnee jirra. yeroo har'aa kana rabbi rahmata nuuf haa godhu malee beekaan gurguddaan nu keessaa deemaa jira. beekaan deemuun biyyi tokko baay'ee rakkisaadha. garuu beekaan deemu kan jedhamu gaafa ilmiin isaanii deeme namoonni nama ilmi isaanii bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. akkasumas rabbi rahmata haa godhu. gaggeessaa nama rabbiin jaallatu asuma irratti ilaaluun namatti ulfaatu. wallaahi ani of qabuun dadhabe kaleessa kan gadda kana baay'ee tokko bakka natti hin tolle haalli jiru yeroo ilaalu. namoota beekaa hedduu dhabnee jirra. bara kana keessattuu namoota hedduutu beekaan nu jala deddeemaa jira. barreen gaddarraa kaasee kanarraa ka'uudhaanii wallaahi viidiyoo kana yoo ergitanii baay'ee tokko bakka haalli hawaasni keenya jaalalli hawaasni keenya isaaniif qabu kabajni hawaasni keenya isaaniif qabu hedduu tokko wallaahi baay'ee cimaadha. ummata keenyaaf rabbiin obsaa haa kennu. darasoota isaaniitiif rabbi obsaa haa kennu. isaaniif illee rabbiin caffee jannata isaan haa qubsiisu. waanuma jennuun nu harkaa bada wallaahi. akkas inshaallah viidiyoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaatii viidiyoo gaggeessaa isaanii irratti waraabame takka haga dhumaa dhaggeeffadhaa. kabajaan isin gaafadhaa. yeroo gaarii naaf qabaadhaa. irra deebuudhaan namni chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayibii laayik sheer naa gochuun dagatinaa isiniin jedha. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. علماء بردالت أنبياء دين كبسا هل كان في بيان إيسان قبسيسي ميا ربي خيا جنات الفردوس مكانا عليا علماء بردالت أنبياء دين كبسا هل كان في بيان إيسان قبسيسي ميا ربي خيا جنات الفردوس مكانا عليا ركو كنا من أبسو من دبرسن هل كان قويا علمي باب اللسان umrii isaanii guutuu man guututti din khaddamuudhaaf tansaanii lakkisan. isaantu fide cilmii baay'ee kanaa biyyarra karaa biyyatti godaanaa. beelaa fi dheebuu osoo hin jenne halkanii guyyaa owwaa fi qabbanaa. meeqa kan lubbuun jiraachuu dadhabee biyya ari'amee bakka dhaquu dhabee gara hidhatee jiraattu agabee. ركينا هدو دبرين ودكبي علماء بردالت أنبياء دين كبسا هل كان في قيام إيسان قبسيسي ميا ربي خيا جنات الفردوس مكانا عليا علماء
بردالتو أنبياء ديني في كبساوا هلكاني في قيام إيسانكم سيسي ميا ربي خيار جنات الفردوس مكانا عاليا ميدان علماء برنو في اسم الدادا ركوني ساني نوهون دف ركودا بكا جرتاني ميقو بكا بدا توكو تاهودان هركا والكبدا بكم سكبا إراها قدنو تانو هممتي سوجيت هادي بفنو ما كاشي كوتي قريسو هادسنو سانتو كنتان أدان هابا فنو